godhu in qabu naan jedhee gaafa sana marsinaa kennee achiin booda akka poolisiin isa qabne mana jaasaa jirtaa mana kimii isiinitti duutee jirtu maaliif nuun himne inni application isaa hunda na jalaa block delete godhate moo gurguranii kalee keessaa baafatan Mubede isa kalmatti waa dubbattu akkuma ta'e. Ayye eshi obboleettii koo meemee obboleettii keenya kana eessatti beektaa eessatti ol bartanii taatee gidduu kana ta'e hundasaa atumaan afaan keetiin nutti himi. Okay, micoodhanii maqaa guutuu kee himadhu. Maqaa guutuu kee himattee kaate ani maqaan koo akkas hin jedhama. Dhalattuu naannoo akkasii ganda akkasiiti. Isiin immoo maqaan si akkas jedhama. Akkasitti ol barree jedhi itti fufi. Nam tokko naa seenaa mi'uutti qabadha gaaffii dhumarra gaafanna. Qabxii qabadha jedhee gali. Okay, maqaan koo Warqii Magarsaa Godaanan jedhama. Ana dandii ganda katkata waraan bulchiti jechuudha kanaan itti dhaladhee guddadhee maazariin mucaa kanallee ganduma katkata waraan bulchii naannoo keenyadha. Ani fi haati ishee immoo firaa jechuudha. Mucayyoo kanaan. Isheen immoo baay'isee bojaa xaafaa jedhamti. Isheen immoo baay'isee bojaa xaafaa jedhamti kan nuti itti wal beennu immoo biyyumatti wal beennaa. Wajjin inni hojjechaa turre jechuudha. Ergaas dhuftees immoo silkii koo fudhattee walii dawwallee wajjin inni haasa'aa turre jechuudha. Baay'ee walitti dhiyaannaa akka guddanyinnaatiitti. Sababii isaan irraan kan ka'e yeroo as dhufte kana anis ishiinis dallaalaa tokkorraan birrii irra ergannaa jechuudha. Gara maatii keenyatti namtichuma dallaalaa amma ishii baase kanaadha kan nu ergu anaafis isheedhaafis. Ani immoo jalqaba baay'eetiin isa bira ture jechuudha. Ani erga ba'ee waggaa tokko guuteera. Isheen immoo erga adeemsicha kanaa sabdee turteetti garuu akka carraa ta'ee dheengaddaadha jechuudha. Baatee mana isaa turte. Baatee ati mana kontiraataatii baatee isa bira teessa jechuudha ati ergasii. Tan isa bira ture yeroo jettu jina galche isa mana isaa turte jechuudha. Erga kontiraataa baatee mana isaa turte jechuudha. Mana isaa turte otoo hin ta'in mana hojiidha. Kanaan ani turte mana ijaazaa isaati kanan jiru kana kiraa itti kaffalaa jiru. Ayyee. Mucayyoon immoo bahuudha fi isuma wajjin haasoftee wajjin haasaanii anallee na wajjin haasoftee jechuudha. Nan ba'a jettee natti himtee jechuudha. Gaafa baatu sanallee har'an ba'a jettee natti himtee turte yeroo ishiin baatullee jechuudha. Deebi'ee ganamaan immoo dallaalicha dawwalee mucayyoon si bira geessetti jedhaan mucayyoon si bira geessetti baatee dhuftee naan inni na bira hin geenye naan jedhe. Akkamitti amma yoonaa si bira hin geenye naan adeemsi ishii lafa sa'aatii 8tti sa'aatiin ani dallaalicha dawwalu immoo ganama sa'aatii 2 keessa ture. Sa'aatii 4ttidha kan ishiin as geessu jedhe gaafa manicha baatu immoo halkan keessa sa'aatii 8 baatee ani immoo barii sa'aatii 2tti dawwalee gaafadhe. Achumaan sa'aatii 2tu afaa na bira hin geenye naan jedhe. Achiitu booda xiqqoo ture sa'aatii 5 keessa hogganan dawwaluu fi micoo makiinatu itti walitti gaaccaame jedhanii mana yaalaa galtee jirti jedhanii naan jedhe. Achumaan akkamitti kun ta'uu danda'e silkii namichaa naa kenniin jedheen. Achumaan akkas jennaaniin namichi silkii namichaa naa kennee jechuudha. Silkii namticha arabicha dhaqee ishii fuudhee sana. Namichi sun isanan sa'aatii 5 dawwaluu fi jammare sa'aatii 8ttidha kan inni sagalee ani kaa'eef naa deebisee arabtichi sun. Sa'aatii 8tti sagalee naa deebiseeti akkamiidha maaltu ta'e micoon kaleessa galgala baatee obboleettii kiyyaadha. Eessa dhaqxee maal taate naan inni micayyoon makiinaa kootu na jala fanadda'ee makiinaa fanadda'ee obboleessa kiyya wajjin hospitaala galtee jirti. Ani immoo poolisii argan jira shorxaa argan jira naan jedhe. Jedheetu ragaa qabatamaa ishiin ittiin duute natti ergennaan iddoo makiinaa fi lookeeshinii iddoo sanii natti ergee jechuudha. Kanaan booda
ammoo anis waraqaa seeraa homaayyuu harkaan qabu ofii kiyyaala seeraan alaadha kana nan hojjedhee jiru nan hojjechaa jiru badeetiin ala hojjechaa jira isarraan kan ka'e namtichi poolisii harka jira waan ta'eef sodaadheta silkii kiyya cufadhee namticha isa sanitti illee dawwallaan innillee akkasuma silkii isaa hin cufatee ani silkii biraatiin kunoo kana nama sinii kenne goddanyaa kiyyatu naabanee jechuudha immoo basmarrisaayyuu ana harkan jiru isheetu naabanee immoo kashee qofaan hin fayyadamaa jira jechuudha. Ayyee. Waan adda ta'e waan an dhaga'ee fi waan an beeku isaan. Sagalee namichaa keessatti sagalee waa'ee maatiitti naqilati. Sagalee seera mana yaalatti qorata waan taateef hin baqatiin waan ati keessa hin jirre waan ta'eef du'a ishii keessa harka qabaatin malee yoo du'a ishii keessa harka qabaatte akkatti duute yoo beekte. Ani amma iddoon ani ofii kiyyaa jiru. Akkasoo goota hun waqatte harka keessa qabda jechuudha. Yommuu Afe. Akkaataa isheen ittiin duute maani duute naan jedhani du'uu ishiin dhaga'e malee akkaataa isheen ittiin duute ani hin beeku ani. Akkaataa isheen ittiin duute ani hin beeku. خلاص لا تكلميني طيب أنا إجازة نمتجاز تلو جولش كيس جرانينا إرجع جري مالي أمر وكشني من الجاي أنا كم منا إساتي باي أبي تنجرا جاتوري أنا نجوري دادر أنا نوديم ساتي جاتي أتنجرا جاتوري أما نودي بيجو إني ماما كراون داني سلكنا جلا جفته جرا جتور سلكي جولش كيس جراني تاني كنا ناني كون أجروان تيب يجولنا كيس أيوة كيس كشني ناكنني ما location mana ni finke na ofiki ya mo mali finka bama mas ka do boleti difa mojeni mobe waye wanti jechuun barbaade boleti teena tanan jechuudha fakkeenya mucayyoon tuni duute jedhamee ni jira namichi kun fakkeenyaaf suuraa isiin argine dhiiga isii bakka isiin mataa isii itti kuftee bakka aksidantiin isii itti rukutamtee ittiin argamne mucayyoon tuni fakkeenyaaf yooma isiin rukutamuu dhabdee tumaanuu isii bootaa biraa fiidanii birrii irratti barbaadan yookaan rakkoo biraa tuqqata taate akkamitti du'a isii kanaa yoo akka isiin itti duute dhamanuu dandeesse. Fakkeenyaaf jechuudha ati amma silkii ka dura ittiin fayyadamtu silkiin sunillee jechuudha cufatu hin qabu maaliif rakkoo tokko eegan qabaanne taate dhiiga obboleettii ta'e tanaayyuu situ baasuu qabannu caalaa. Tokkoffaa mucayyoon tun nama fira kiyyaati jette nama haadha ishii beeku jette kanaafi ati jechuun nafseen isiituu yoo kabaatu taate nafseen isiituu kan jechuudha duuteyyuu dhabamte jetteyyuu dhabamte jirte ati immoo akkamitti kan jirtu dhiiga isii bakka seentee baasuu qabda malee wanni ati duubatti jirtu tokko hin jirtu yoo rakkoon jiraate rakkoo tokko keessan waan ati qabu taate rakkoo sana akka itti addaan baasii dubbadhu. Kana yoo hin taane immoo atuyyuu bakka seeraa dhaquu qabda. Atuu seerri si barbaada fakkeenyaaf. Yoo haala kanaan jechuun ka dhiyeessitu taate ilma namaati. Hin duuteef hin jirti isiitu hin beeyne bakka jirtu taate sooyitee seeran qabsiistes bakka isiin jirtu yoo duutelee dhiiga isii gumaa isiitu kabaasuu qabu si. Tokkoffaa namicha mana ijaazaa galtan suni namni ati mana ijaazaa galtu sun isilleen ijaazaa isa biratti bahuuf deemti waan taateef itti gaafatamummaa dhibbatti ka fudhatu namicha isiin ijaazaa ati biratti galtu san itti kaansee ka baajaaji namicha isaa makiina ergisan maalifi gaafa birrii fudhatee yookaan mana xalabaatii isii baasee jechuudha namichi sun mana xalabaatii meetiin tun ka haaraa baaf taate tokkoffaa mana xalabaatii isii balleessunuu itti gaafatama silkiin isaa ka sagalee inni ittiin haasa'eef lookishiin ittiin ergeef waa hundaafuu itti gaafatamuu qaba namni dallaalli ati mana bira galtuu fi kan immoo isii fuudhe sun itti gaafatamuu qaba waan ta'eef akkanumatti irra mammaranii tumaan nafseen namaa jechuudha borullee atillee akkasumas shaafanii ajjeesaniitiin jiran gumaa kennu baasu. Kabirallee ka akkatti awwaalamteetiin jechuudha jiraattu yoo taate kanaaf wanni ati callistu tokko hin jiru dhiigni obboleettii keetii dhiiga kenna hunda waan ta'eef dhugaa rabbii waan rabbi sitti argu obboleettii teenna nama hin sodaatin rabbiin sodaadhuti dhugaa isii baasuu qabda. Maalifi kuni gumaadha raasitti nama kana wanta ati irraa beektu yoo taate ati dhoysitee kan jettu taate borummoo gumaan balbala keetti gala mana keetti gala maatii keetti gala sitti hima ati amma dalagattee jiruu keessa boruutiif yaadda miti garuu isiin immoo yookaan duutee isii awwaalatanii hin jenne yookaan jiraattee bakka isiin jirtu hin barre abbaa fi haati isii maatiin isii jechuudha.
akkamitti waan kana dhiiga bootte soquu qabda malee wanni ati cadhiste wanni ati duubatti shilla jettee jettu tokko hin jiru. Ilma namaati barobboleetti maal taadde? Baasi lakkoofsa isallee baasi lakkoofsa kan biiroo kan dallaalticha kaayee isii baasee fide sanillee baasii kanneen hundaayyuu dhiyeessuu qabda. Sige maqaan namichichaa eenyunni maqaan namichicha baangaaliitti kenne suni mana jaalaa biratti baasuni. Maqaan isaa eenyunni innati bira teessun. Maqaan isaa eenyu jedhama? Maqaan isaa eenyu dubbata? Jettira walamu. Yalla sige. Deebii kana qabana deebisii dubbadha. Obboleetti teenyu. Geetuu jedhama. Okay. Hin mari'atin obboleetti ilaal. Hin mari'atin mucayyoon tu viidiyoo baatee haa dubbattu moo beenu? Viidiyoo bahi dubbadhu. Mucayyoon viidiyoo haa baatee dubbattu. Dhagaan jirta moo dubbachaan jira? Mubaarak Sagge Viidiyoo bahi dubbadhu. Fuula keessa laaltee dubbatuu qabda. Viidiyoo bahi dubbadhu. Sinjiru Viidiyoo as bahiitti mucayyoon viidiyoo banadhu viidiyoo bahi dubbadhu. Dide banamuu baanaa oo dandeessu. Walgee fi lafeetii dubbadhu wanni sodaata tokko homtuu hin jiru. Ati walgee dura isaan qabaanne erga du'a mucayyoo Waan sodaachuu. du'a mucayyoo situ dhaabbatee too galchuu qaba buleetti. Waan akka hojjeesse seeta. Reeffa ishiitu barbaadu kan qabu si. Naafiyyuu dubbachaan jira miti kana caalaa akkamitti? Viidiyoon immoo na dide kaa banamuu taa'aa maal godhachuu? Sige, koi. Sige. Ela ganama amma kana nutti dubbanne. Amma garuu amma raajii dhuma sii kennaniiru. Yoo isa akkanas ta'ee sanas ta'uu baate hin qabamta. Garuu karuma seeraa haala mubaarak nama sii kaa'een dhaqxee haala kana mijeeffattee ofii keetti ijoollee deebuulee dadhabde uummanni kun si deebisa boru gargaare. Kanaafiyyuu amma haala kana mijeessiti nama si gargaaru qabutti isaan si faakaanii isaa wajjin dhaqiitii nama kanatti hirmachaa fudhadhu. Maaliif si sobuu danda'u? Sinis boru akkas gochuu danda'u. Nama biraa akkas gochuu danda'u. Kana madaaliitii itti deebi'iitii wajjin haasa'a. Wayimmoo namicha dhiyeeffadhu. Asuma hartaa Yoo rakkoo in ilaali obboleessi jedhaa dhagahi. Yoo rakkoon jiraate yoo nafsee keetifuu ka sodaatte anarra rakkoon irraan gahan jettee ka sodaatu taate. Ganni WhatsApp na argi sagalee namichaa baangaalichaa. Sagalee baangaalichaa WhatsApp na argi. Dhaga ilaali obboleetti Ani teenya. kan baan waan abbi appilikeeshinii dallateen ture. Maaliif dallatte? Sagaleen na erge garuu nama biraa irratti sheer godheera ishiin immoo Ati ganniidha. maaliif dallatte? Rakkoon eega hin jiraan ati maaliif dallatte? Maaliif haayite? WhatsApp yookiin maal? Naqaba makaasa waraqaa. Ati du'a ajjeessa asiidhaan keessa eega hin jiraanne maaliif qabda? Nuti qabadhaa dhiifamaa hojjetu. Amma nu dhumarra keenyarra. Waa tokko sitti maanii obboleetti keenya warqee. Ati illee dhosuu barbaade harta dhumorra gaa jirra. Eegalee informationiin galuu jira. Booddee garuu dhiifama wayituu qabdu ati. Waan irraa beektu waa'ee obboleettii keenya kana. Waan irraa beektu nuu himi. Duuteetti moo gurguramtee galeen keessaa baafame. Ala waa'ee obboleettii keenya kana Saawudii keessatti dhokotee afaani manaama. Waan irraa beektu nuu himi. Dhugaa dubbadhu. Atis obboleettii keenya kan duutee jirtus. Isa kana waan an beeku qabu ammuma siniin jedhe baran. Laa waan sitti himaa waan si gaafadhaa. Obboleettii kee dhiiga kootii jette mucaan fira kootii jette miti. Fira kootii jette miti.